الشمار كفوني يردفت تفريد دوتو بكم نكا سرطاني فيا كيساني نكا كون زرامي دالة روبي أكم سن جرتو جرا هرمي واي شمر بيا عربا وكان دمو شمر بيا بقعد بيو عربا كيسدي عليك من وجهتي مالك أفيدي مالك نكون قافله دمو أكسر بعد كان إلى لمكوني مالكني أكد النات النفو تنكت النات العلامو دوغا دبتو في دبرتي بيو شمرين تكا دوغن غردة لجدي والوقت كابمني كان يوام ممنو جرو مرامتي كان قرتني دوغن غره حجتو كان دمو صفو في فادا وفي كيسا اللي بهم دامتي نمني كايو بياف فهي في نبيكا تشولا كان تشو بربادي ساكانو سونتاني إمي أرادو بطورفي أشدو بيا بقى كان كيسا مالين أكو مسال باتي دلقا ميهن دوغا دبتوف بوابي هدو قوا يو أكانت هرنا متوكو كاميرا دوكا وفي ترتي فولا غرتني تيك توك يو كان دمو فولا ميديا أكو فيك أبو بنتي غاف سربي تاباتو وانو مدراني تتولي ويتفكاتنا توني ما هجينك أبدو توني ما يتلزل جرو وفتني باو صندوقا كانت تجرا بريداني باو صندوقا هم لو في أجرتني كانت تنقلاسو تجرا نكونو هرا فرشارك أزرا فرشاني ركبينو تدران جرو رمضان من يدف يروقو دكادك أمو بيو ترى كيس دراني جرو أني مرتين جتشرا مكا أكو فينم بولو قافي سانا قرتني قول أزلان قولا أنا ما فرش مريكو كنا لقيتي سكنا جتين جدينا كونو لقيرات شلا اللي كرسي ركعين جرا قدان جرا الدنيا كان الرتي هوجتشو متي هوجتشو اللي بيناماني هوجتا فيا قباتو هن هوجيني اللي ندربستو مالي دا يروح يدو فيا قباتو تيانا جمعتشيتا مالي فيا ونهم دزالتي وان تايف فيا قباني وهم دبلون دينا فيا قباني بكما فيني بوني لفودن دينا زجو أسني قالي قالوا فيا ننجراتيني عالم زيرونا تدامامتي الدنيا زي دوالا يو فيا ننجراني فيا زجو وهم دج على أكنت تكونوا أقرتني أكنت فرشادك شمرين بيجي عربا وفي كينيا أما من أنباكي سافرة أكنا هنا كينيا أنجلاسا هجنا جرو وفي كينيا هم كينيا أنجلاسا وفي كينيا واحد دوت على السنغالي كان نماف أكا شاما وكان دمو أكا إفاتة كان بيفني ترينيا المانا ما قرتي ترينيا كينا وصول القفن تاني ترينيا نما اللي بريتشني ترينيا ماتي اللي haga tokko maatii qofa miti ganda miti biyyaa fillee jechuudha gargaarsa taati shamarri biyya baka maatii qofa biratti dhaabattu ganda qofa biratti dhaabattu akkuma beektan ilmaanota amantii ijaaruudhaan yoo namni rakkatee gargaarsaan tokkoffaa kan biyya biraa argamu shamarran biyya arabaati. Kanaafuu yeroo hedduu garuu ilaalchi shamarran biyya arabaa kanaaf kennamu baay'ee gad xiqqaatadha. Sinigalee iddoon kennamuufillee baay'ee xiqqaadha. Kabajaan kennamuufillee nama beeku biratti malee nama hin beekne biratti baay'ee xiqqaadha. Sinigalee kabajaan kennamuufillee xiqqaadha. Kanaafuyyuu dubartii maraa shamara maraayyuu ija tokkoon ilaalanii too badii namni tokko dalagee nama tokkoon waa dubbatuun ni ulfaata dhugaa dubbatuufi nu maaliif yoo hojjennullee hin dadhabuu qof bar dadhabuu dhaabnee miti garuu kaayyoo irra jirru santu nu jabeessaa Sinigalee na anillee ilaali farshaa kiyya dhiqeen xumuree isa kana dura dhiqeen ture fidee afee
Garuu yoon akkatti hojjedhu fayyaa qaba waan ta'eef natti dhaga'ama humu galata isaa jedha maaliif caaltuun fayyaadha waan taateef ilma namaatiif fayyaa qaba nanuu har'a hojjennee of jijjiiruudhaaf hojjennee maatiif biyyallee darajaa jijjiiruutti geenna waan ta'eef fayyaa yoo qabaattanii yoo hojjettanillee baay'ee akkasinitti hin dhaga'amne dhugaa dubbatuu fi ilmi namaa caaltuu fayyaadha waan taateef. Garuu caaltuutti irraa wanti nama ajaa'ibu maalinni akkanumattuu dalaganii fidanii maallaqni isheedha kan maatii keellee maallaqaa tanaa kan addas nama fakkeessu hiriyaadhaan illee maaliif waan akkaati birrii yookaan namoonni maallaqaa harkee fidduutti fakkaata nama keenya garuu maallaqni akka salphaatti hin dhufu hedduu biyya bakka kana keessa maaliif xiqqaatu ilmi namaa waggaa xiqqaa hin jiru dhugaa dubbatuuti waggaa hedduudha akka jiru barumsa ofiitti dhabee umrii ofii bifa ofiitti dhabeeti garuu maallaqa kanaadha namni tokko bartanii maaf naaf hin goone maaf naaf hin kennine jedhee yeroo hedduu kan diinaa namatti ta'u jechuudha. Maallaquma har'aa ati dhiiga kee akkas jettee fidde kana deebi'ee tola immoo namaanillee akka nama kutuu namni akka xalaataatti si ilaalu nama fageenya osoo hin taane faamil jechuudha. Faamil akkasii ilaalanii dhugaa dubbatuuf baay'ee ulfaata. Maaliif qoreedha moo dobbiin harkaan dhaabanii ofiin nama guddimoo maal jedhan gaaf buqqisanii harkuma kee dalagdee fiddee harkuma keetiin dalagdee fiddee maallaqa tanaa harkuma keetiin kan hojjettee fiddee deebi'eetoo namni wannoo namatti ta'a jechuudha. Dhugaa dubbatuuf biyya Arabaa kun miidhaa hedduu qaba. Faayidaalee akkuma qabutti. Har'a yookaan hojjetteetu maallaqa fudhatteetu namni si gaafateetu yookaan namaanuu adda baata walitti buuta jechuudha. Garuu kan hojjeteetu wannoo hin qabne jira. Kan hojjetateetu maallaqa sanuu fudhachuu hin dandeenye jira isin galee. Maallaqa kana kan aramni dhoggattutu jira. Kanaafuyyuu biyyi baqaatuni dhugaa dubbatuuf akkuma gaaruun maalii qabdu miidhaa qabdi. Miidhaa daran qabdi. Garuu nama itti fayyadaman yoo waa godhattee waa bitattee faayidaa ishii ilaaltaa malee harki caalaan miidhaadha. Miidhaa caalu immoo akkuma argaa jirtan kana lubbuun namaallee itti bahaa jirti biyya baqaa kana keessatti. Hundaafuyyuu Rabbi nama kana guutuu keessaa agartanii bu'aa ba'ii waggoota dheeraa kana biyya baqaatti hundi keenya iyyuu taa'abnee dadhabne kana nama gallee tokko hojjetannee wanda immoo faxaarranne keessa jiraannu Rabbiin nu haa godhu caaltuun saniidha maaliif hojjetaniitoo ka'an binyaatu hin taasisin jechuudha. Anjiro kiyyaarratti wanni naan hin jaalanne maalinni aramni ofii keeshiitu jechuudha. Waa dalagee waan jettiin jaaladhu daran aara. Ofii kiyyaa itti yaadee ofii kiyyaa yoo ka'e hojjedhe garuu mirqaanaan hojjedha jechuudha. Amma bakka waan nama hojjedhu kamiyyuu yoo isaan dalagee naan jedhanii aara waan ta'eef beeku. Garuu ofii kiyyaa yoo hojjedhe daran natti tola. Ofii kiyyaa yaadee yoo hojjedhe maaliif hojii kiyya jedhee beekeen hojjedha jechuudha. Garuu isaan osoo amma isaan hojjedhu naan jedhanii akkanatti mirqaanaan taa'ee ta'uun farshaawwan kana hin niqusanii jala. Garuu mirqaanaan ni qubadhullee narraa hin ooltu hojjedhoo naan jette kuni hojiin kiyyaadha waan ta'eef ni hojjedha. Garuu mirqaanaan akkanatti ofii kiyyaa akkan hojjedhu kanatti hin hojjedhu isin galee. Ana biyyi baqaa anaa fi dhugaa dubbatuuf faayidaa isheerraa miidhanaaf qaba. Hojjedhee maallaqa argachuu qofaa miti. Maaliif guyyaa illaa har'a geenne kana bu'aa bahii hedduu keessa tarree jirra waan ta'eef bu'aa bahiin sun immoo yeroo dhanillee waan sammuu kee keessatti waan namni sammuu keenya keessatti waan araba haa ta'u waan kamuu haa ta'u waan guyyaa keessa dhufee sammuu kee irratti seef ta'e tokko kan jireenya kee irratti waa mudate tokko
nama keessaa baduu hin danda'u abadan osoo wanni feetee galtee jechuudha. Wannummaan feete osoo galtee biyyi baqaa kun immoo kana kanaadha miidhaan isaa faashinii galee faayidaa isaa bichaa osoo hin taane miidhaa isaatti hundummaata. Kanaafuu biyya baqaa akkuma lafaa kanatti hin laalinaadha. Sini galee biyya baqaa jechuun bu'aa bahii hedduu qabdi. Miidhaa hedduu qabdi. Nama baay'eetu iyyuu kabajaa namaatti xiqqeessa. Nama baay'eetu iyyuu akka ilma namaatti nama hin ilaalle. Kanaafuu iyyuu nama agartanii biyya baqaa kana keessaa illee mana ambaa keessaa illee goda ambaa keessaa illee nama galuu nu haa taasisu. እና akkasiniin jedha hordoftoota kiyyaa naaf jiraadhaa naaf ulfaadhaadha.